Gaaffii namoota hedduu paaspoortiin keenya yoo irraa dhume ittiin galuutii hin dandeenyaayi. Hedduun immoo paaspoortiin keenya yoo irraa dhume ittiin galuu hin dandeenya rakkoo hin qabu. Yeroo biyya namaa deemnu malee yeroo biyya keenyatti gallu paaspoortii yeroo hin qabneen deemuutii dandeenya jedhanii namoonni keessumaa biyya namaa keessa jirru yeroo itti wal gaggaafannutu jira jechuudha. Namtillee hiriyaa koo faana yeroo darbe keessa waa'ee paaspoortii irratti haasofnee turre. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin haa galatu jechaati. Haaraa kan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii namoonni immoo yeroo hedduu na iyyaafachaa kan jirtan eessatti badde jettanii akkasuma immoo naa bilbilaa kan turtan asumaani dhiifama guddaa isiniin jechuu barbaadee maaliif jireenyi ilma namaa yeroo tokko gadi bu'aa yeroo tokko immoo ol ba'a. Kanaaf iyyuu wanta dhufe immoo hunduma isaa keessatti iyyuu jabaannee cimnee keessa darbuutii qabna malee rakkina sana keessatti laafuutii hin qabnu isiniin jira. Kanaaf anaanillee wantootuma biyya namaa keessatti nama mudatantu na mudatee waaqayyoof immoo galannaa ta'u waan hunduma keessatti iyyuu jabaadhee dhaabadheen jira isiniin jira gargaarsa uumaa kootitiin. Kanaaf isinillee rakkina tokko keessa kan jirtanii asumaan dhaamsi koo jabaadhaa wanti hin darbine hin jiru isiniin jira ali kan hin bariine hin jiru maaliif ofii kiyya wantan keessa darbee hamman har'a jiraachaa jiru kanayyuu fooyya'isa har'aa kanaaf wanti kaleessa darbee wanta guddaadha jechuudha. Maaliif beela'uus dheebochuus hirriba dhabuus cinqamanii baqa waan hundumayyuu jechuudha bara kana keessatti argeetiin jira jechuudha. Garuu waaqayyo uumaa kootiif galannaa ta'u maaliif wanta ta'e gaafa rakkatte hin bartaa hin hubattaa isa rakkateefillee hubachuutii dandeessa isiniin jira. Kanaaf iyyuu namoonni rakkina keessa jirtan gola haadha ormaa keessatti biyya namaa keessatti hin darbu jettanii namoonni booshan lubbuu keessan irratti illee kan murteessitanii asumaan dhaabsii kiyya jabaadhaa wanti hin darbine hin jiru. Hanillee akkuma sanatti hin darba seene haala ulfaataa keessa tureera. Garuu darbeera hundumti isaayyuu isiniin jedha har'a yeroo dubbatanii wanti hundiyyuu salphaadha isiniin jedha. Namni biyya namaa kana keessatti kan sammuu dhabu jaalatee miti. Sadarkaa maraatummaa baqa sammuu ofii dhabu sanirra ga'ee xiqquma takkatu naaf isiniin jira. Egaa hundumti isaayyuu har'a darbee kanaaf iyyuu jabaadhaa isiniin jira. Yaada qabadhee dhufetti immoo yeroon darbu namoonni hedduun keessanii paaspoortiin keessanii yeroo isaa irraa dhumee tooyi paaspoortii duwwaa qabattanii akka jirtanii kan dubbattanii isiniin jira. Keessumaa hiriyoonni koo keessan kan na dudubbistan jechuudha. Akkuma beekamu paaspoortii dhumetti osoo hin darbiin paaspoortiin yeroo hammamiitiif nu gargaaruutii danda'a. Paaspoortiin amma kamitti aareeffamuutii danda'a kan jedhuun irraa dubbachuutii barbaada. Paaspoortiin keenya biyya baafannee dhufne kan inni nu gargaaru waggoota 5 kan nu gargaaru. Paaspoortiin dhiyeenya kana waggaa 10 amma tajaajilutti ba'eera kan jiranii amma tajaajila irra oolaa akka jiru wanti beeku hin jiru. Garuuti paaspoortiin inni duraa nu baafannee jirru kuni waggaa 5 kan inni nu tajaajilu jechuudha. Garuu waggaa 5 yoo nu tajaajileyyuu paaspoortii kana baafachuudhaaf dirqama waggaa 5 xumuruutii hin qabu jechuudha yookiis immoo paaspoortii kana haareeffachuudhaaf. Kanaaf paaspoortiin keenya yeroo dhaqee ja'a hanga ji'a 3tti yeroo galu paaspoortii keenya baafachuutii qabna yookiis immoo biyyuma jiraannu keessatti gara eerpoortii yookiis immoo eerpoortii otoo hin taane hin jira jechuudha. Iddoon paaspoortiin itti saddasamu maatii keessan warra bira hojjettan gaafattanii deemtanii haareeffachuutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf ani yeroo darbee keessatti waggaa 3 ta'eera jechuudha. Paaspoortii koo ergan haaromsiisee yeroo haaromsiisu jaruma bira jirutu kan isaaf fudhanii tooyi nageessanii isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Kanaaf iyyuu paaspoortiin Itoophiyaa deemee tooyi achitti haareeffamee deebi'a waan ta'eef iyyuu paaspoortiin kun haareeffamuudhaaf immoo ji'a 3 hanga ji'a 3 fi torbeen 2 ji'a 4 waan akkasii turuutii danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu paaspoortii keessanii yeroo isaa utuu irra dhumin laallattanii haareeffachuutii qabdu. Paaspoortii keessan malee iqaaman illee isinii hojjetamuutii hin danda'u. Paaspoortiin keessanii ji'a 3
gadi qabataanan iqaama isiniif hin hojjetan isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaafiyyuu dursitanii jechuudha ji'a 5 otoo qabu paaspoortii keessan aareeffachuuti qabdu. Maaliif paaspoortii keessanii irraa dhumaa ta'e to'i gaafa iqaama isiniif haaressuudha ka'anii tolee hin jiran jechuudha ji'a gaditti. Kanaafiyyuu jechuudha amma dhaqee paaspoortii sun biyya ga'ee aareeffamee deebi'utti immoo iqaama hojjechiisuun yeroo isaa irra darbee guyyaa guyyaadhaan qaraama keessa kan sisseessu guyyaa guyyaadhaan jechuudha kan kaffalamu biyya kamiyyuu yoo ta'e guyyaa iqaaman itti aareeffamu sun irra darbinaan guyyaa guyyaadhaan isin irratti lakkaa'amaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni biyya galuudhaafis immoo akkasuma immoo paaspoortiin keenya dhumeera rakkoon qabu gara biyya keenya galuutii hin dandeenya kan jettani galuutii dhiisuutii dandeessu isin deebisuu danda'u jechuudha eerpoortii keessaa. Kanaafiyyuu otoo tikeettiin isin gatiitti baastanii kutattan jechuudha. Otoo isin jalaa hin gubatin paaspoortii keessan ilaaltanii paaspoortii keessan aareeffachuu yookiis immoo gara imbaasii deemtanii waraqaa isinii baasan jiraachuu danda'a waan ta'eef waraqaa baafattanii to'ii akka sanatti gara biyyaa yookiis immoo tikeettii keessan kutattanii galuudhaaf qophaa'uutii qabdu malee otoo paaspoortii keessan hin aareeffatin gara biyyaa galuudhaaf tikeetti kutattanii waan hunduma forososii akka hin xumurre si yaadachiisuu barbaada. Warroonni immoo dabalattanii biyya jiraattan keessatti immoo iqaama hojjechiifachuufis mana jijjiirrachuudhaafis paaspoortiin dirqama haaressuu isin gaafata isiniin jedha obboloota koo. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaa jecha yaanni isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naa turaa. Namoonni haaraa dhuftan immoo sabskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasuma immoo viidiyoon kun nama iddoo biraa akka ga'u laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo hojjedheen beeku waan ta'eef yuutuubiin koo na kuffisee jira isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u hedduu isin jaalladha.